namoota kaanii fakkeessuufaa danda'e jireenya fakkeessatii taasifamuu danda'e waa odas ta'edha ture. Gini gaarri baay'eenis natti jigeera. Lagni baay'eenis waan hundumaa obseetis miira keessa galeetis dabarseera. Kana wada social media kanarra waan dhufullee nan dhufallee yaadu. Akkuma waliigalaatti uummanni dubbachuun barbaadu namoonni isinitti balleesse akka biyyaatiinis akka amantaatiinis akka gandaatiinis akka namummaa nama tokkootiinis ani sa'aatii kanatti jechuun barbaada kanan jedhu dhiifamaa onnee keessanirraan akka dhiifama naawwata nan barbaada. Isa lammataa dammoo namni kamiyyuu mannaataa jiru nama tokko bicha akkasumas hin jedhash. Yobaanii furmaata argannettanii yaadda. Furmaanni keessuni gizee sanaaf malee gizee sana booda baay'ee simiidha. Jireenya kee boruu balleessi kadhattu itti arrafamta haadha kee abbaa kee itti arrafamu. Innaa sanaafuu an akka barumsaatti waan tokko waan irraa baradhee yoo jiraate amma feete yoo rakkatte rakkina kee miidiyaa irra baasee nimatti arraman ittiin arrafamtu qisibii keessa cabsa. Sanaafuu namoonni tokko immoo waan namaa gootanii ittiin nama arrabsinu kan goote illee kan hin goone illee. Lamin jireenyi nama sanaatu takkaa oli takkaa gadi takkaa hin jiraatu takkaa hin jiraatu. Lubbuu isaanillee dhabuu danda'a lubbuu isaallee jiraachuu danda'a. Naaf kanumas siniin jedha warroonni na jaalattan na kabajanis kan na jibbitanis galatooma naaf ulfaadha. Joon dura waa tokko taate boruu hundi keessan dhuftanii natti quba qabdan nan beeka. Har'a garuu hundi keessanuu mana babbanatanii kan haasaa jirtan asitti. Anatu bira jiraa miti. Nanna kanan malee bakka isin jirtu. Ani nan arrafuu barbaadaa mee xiqqoo gala beedoo barbaadana dhiisee biraa dhufe ani hojiiyyuu seenin jedhee raftii irra jirte har'a. Viidiyoo kana dammoo amma Itoophiyaa irra waliin natti himan. Mee sinumtuuyyuu dhiisaa ba'aa asirraa bakka. Yoo dandeessan. Kana bichaa naa godhaa. Annan naqee nan dubbisa. Wanna isheen akkana gootuuf nan gaafadha. Biree dhaqiitii bilbila fuudhitii nu dhageessa yoo ta'e ijoollee tamma arrabsee birrii nu adeebistudhanii suura kaasii caaltu. Bilbila viidiyoo harkaa hidhii tokkoffaa viidiyoo kana dafii kaasi hin turiin hin deemu. Sanaan godhaa sinummaa mi'aasummaa gadi bu'aa sinirraa asirraa gadi bu'aa. Lammata immoo yookiin meeqaas ichaanii jira ijoollee dorgaan jira homaan taane ichaanii jira. Lammata immoo ni beekta kuunatiyyuu. Dhagiitiyyuu bilbila fi xiqqoo harkaa fuudhaa qolloofaa ofitti haa deebitu isaan duratti viidiyoo taasee amalaan qabee taasaan ture nama seenaa lubbuu waliin taphachiisnee turre maal taate nama taana dhukkubettee rafaa jirti. Ishii rafi baqqaanetti nuyi gurubbiinee kochiin qoosnee tolee naan jette. Amma immoo mucayyoon kun hangalabbattee birrii naa fidottu kana jala seente gisee shinjoon goota argeen itti dabalee baay'asalaalee hin baate jechuudha. Mucayyoon kun dhugaadha. An birrii hirmaachuu fi dandeessi garuu risiita fidii ani nan galchaa jedheen. Hanga amma kana namaati galchuu fi dandeessu nama nani galchuu fi danda'u nama uummanni kun galchuu danda'u. Nama harrabsuun immoo waan namaa godhanii nama harrabsuun dogongoraa. Namni har'a waan barbaade namaan jedhe namni yoo dhaare waan barbaade siin jedha. Wanti akkana akkasii aarsu annan borullee kabbaade namni namaan dhiise nama hunda kanaan dhiise ta'ee dubbatuu dandeessa. Ani yoo caalii beeka caalii wanta kana kanan godhin gisee jedhe caalii na dhaga'uu dandeessi. Siif wanta kana kanan godhin gisee na dhaga'uu dandeessi. Namni 500 jala yeroo kun biraan nun nagaa jechuudha. No. Beetu si guyyaa goleessa koo kanaafuu amma meeshaa ajannu kana irraa bu'aa. Isa ajannu kana irraa bu'aa. Dhagiitii bira deeme bira hin turiin bira deeme maaliif bilbilli ishee qulfiidha beeyaalan jira kan maatiin oolu. Biree dhugaa baay'ee tokko si kabajaa galatoomii takka taattanii mucayyoo tana biree maal sitti fakkaata daa'ima talachiftu waan haasoftu hin beektu. Nu waan hundaa qammasnee irraa tiktookii kanarratti amantaa keessa xiqqoo qammasnee arrafamnee jirra. Kutaa namaa bichaan xunne hangara kootiin jechuudha waa xiqqoo dubbadheeraan jechuudha duraan. Ergasii garuu miidhaa qaba miidhaa inni qabullee argeen jira. Kanatti dhaabadheen taphachuu dandeechi ijoollee waliin kolfuu dandeechi lammaffaa biiftuun nama biizinesa dalaguudha. Namni biizinesa dalagu arrafamullee irratti tufamullee hin cadhisa jechuudha. Nuti mana madaami jira waan ta'eef akka barbaanne ta'uu dandeenya. Ishiin garuu achirra hojjetti ijoollee waliin wal tasmammaatee jaalalaan malee akkana afaan illee hin badinaa ijoolleen biizinesa daladdan of eeggadhaa afaan nama mucucaa ta'e. Lammaffaa immoo daa'ima waan haasoftu hin beektu galuuf dhabuu danda'a isinii galee. Irraa bu'aati bakka ishii buunee dhiifama isin gaafanna bireenis hafuunis bakka dhiisaa fuuldura sanatti deebi'a adaraa rabbi isin qaba jechuudhaan. Inna kana fakkaata biree galatoo obboleessa keenya ulfaadhu. Ishii bilbila boqqollooftee artiidha gibraa maaliif biyyarraa natti dawwalaa jiru warri biyya. Mana hin jirtu mana baate. Yoo bira dhattee. Maal beekan onyu beektu onyu bira dhatte hin beekan.
Qaxxitaa sin kaastu mana sin jirtu. Yaa qaxxitaa roon itti yaalaa jiraabe kaastule. Ano waan akkana si godhee. Rakkisaadha dhugaa rabbi. Miidiyaan kun afaan tokko afaan namatti dabarraan. Seenaa dhaqii lakkoofsatti geefi dhimee isaan biroo walitti geefi dabalatti gee yookiin wabii fiti. Ibboo waan akka ittiin haasaa hin deeme waan asiin jedhe godhe. Tarchoon godhe naa boqqite. Tigee profaayila jala jiraatti inni turkii kun naa baasuu deefi dhiibu. Isaan bira walitti gaafanna. Lakkoofsa ishee nan qabaa lakkoofsa karaa wasaatti isaa godhate. Dhaqii daarektii dawwaliif. Isaan bira yookiin immoo wabii biroo qabaatte tigee haa gaafattu. Ara miidiyaan kun garuu akka lubbuu nama baasu beektaa jaaltu. Tiktiin kun diina hama dhugaa rabbii ofirraa dileetii godhan. Diina hama. Kanaan booda nan agartanii jettee baata kinoo bilbila cufatte. Eechatti argaree mucaan amma mi'aa Oromoo. Yaadatti qoon qaba. Agaamini jaaltu. Oromiyaa dubbadhu. Eenoo xiqqoo sagaleen koo gadi bu'a. Maaliif silkichuma waan. Gadi bu'a. Buusi gadi biree nurraa gadi bu'i nurraa buusi maannoo Maal bu'i nurraa yaada maannootti ibsattanii itti dhaqaa saddaa garee kana boolla jalatti kun jette mana waadaa wallaggaa seente too si waraabeen qabaadha. Profaayila keetis qaba. Haana dhaggeeffadha tokkoon jecha jala dhuftanii yaa rabbi meelaal mee amma mana kee kana jalatti akkatti soban. Mee koomintii dubbise jaaltu. Mee gisee bireen haasa'uusaan waan isaan barreessan laan. Amma kun hundi keessan kalee abaaraa turtan. Warri faarsaa turtanis diina beektuuti warri abaartanis diina beektuuti. Ana isuma tokkoon sillaala. Ani maafi fakkaate safu diinni beektuu eenyu kan isheen beekachuu qabdu warra koomentiidhaan jagnitti ta'e maalitti ta'e ana malee namni sitti mala Injilatu eengada dhiifama kana dhuutii dhiisi jennaan maal abbaashi wabii geejji maal jette eengada mana biiftuu seente leencitti ta'u leenca salaali biqilchite itti cabsi jette mana badatanii maal jedhu seete kinoo seenaa lubbuu gaafadhu seenaa lubbuu wajjin jala teenyee dhaggeeffachaa turre maal jetti seete uma barbaaddan Haacaaluu irraa gannuu bu'aa Taaddasaa irraa gannuu bu'aa biiftuu mukatti cabsaa dhula gadi yaa'anii achi keessa likardiin isaan godhe dhugaa rabbi irra jedheen zima ilmaan jalaa deemu dhugaa ajandaa kana arra ganamaan dubbadheen arra ganamaaf kalee gisee sin achi keessaa darbattanii mana siifuu xiqqootitti dubbadhe malee fudheet mana ajandaa kana garuu inni itti garuu laala garuu warri haadhaaf abbaa qabdanii dhugaa waaqayyo warri haadhaaf abbaa qabdan rabbu murii nu haadha heerassu jedha warri bulee sarree qabdan ulalaalaala warri haadha keessan osoo harkaa qabdanuu beelessitanii dhoobessitanii rabbi irratti isinii dhufu. safuu dhiisee waan akkasii keessa sin galinee lubbiyyee lammaffaa immoo waan gootanii nama rabsina. Gootanii fi miti dhiisaa baqa kennitanii fi miti baqa amma fakkeenyaaf amma warroota namaa kennee nama boqqatu kanarraa naasa'anii haqqisa jechuudha haqqisanii beektu miti hookaa ol deebisaa kan jedhan haqqistee haqqisa keessan deebitee arrabda namaafis waa gootee deebitee akkasitti irraa haasofte taanaan ati nama haqqisa san deebi'ee nyaate jechuudha akka sareetti warri gootaniif galatoomaa ittiin nama hin arrabsina. Bakka namni ni rakkata nuti mataan keenya liqeeffannee dhufte takka takka keetti liqeeffattee dhufte bara iddoo mishiin gadi baatee uummata Oromootiin gargaaranii fidan malee Habibti meeqatti ijaa namaa kana bidoo godhe caaltu dhugaa rabbi guyyaa guutuu kalee bakka biiftuun deemtu bakka deemu guutuu naarrabsiti. Intala koota jaja hin qabdu amantaa hin qabdu. Hilaa dhaggeeffaddaa jitti karaa haadhaa kuni lafee nama cabsa. Lapheen namarree dhiifama namaaf hin godhu namallee hin dagachiisu beekaa. safuu miira keessaa bahee lubbuu namni waan barbaade siin jedha lubbuu. Tokko dubbannu qo'ee safuun naa deebistuun talli qoda wale qo'ee biitu na dhaggeeffadhaa ila na dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo hundumti keessan anumarraa kaasee gaafa nama gargaartanii garaa qulqulluun nama gargaara yoo nama gargaartanii raawwattanii gaafa namni sun bakkaa ga'ee guddatee mul'ate immoo gadi cabsuu ta'e jalqabuma hin gargaarin afaan Oromoo jalqabuma hin gargaarin